Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu obboloota kiyyaa? An nagaa kiyya fayyaa kiyya. Isinis nagaa waaqayyo isinii baay'isa keessatti eegamtanii akka jirtan abdiin qaba. Har'a seera keessa deebii boqonnaa 12 ilaalla. Seera keessa deebii boqonnaa 12 irratti waaqayyo saba isaa akkuma biyya garbummaa biyya Gibxiitii baasee wantoota baay'ee barsiifate, lafa kanattis immoo wantoota baay'ee irra deebi'ee karaa Musee barsiisa. Innis lafa kakuu lafa abboota keessaniif kakatame kanatti yeroo galtanii dhaqxanii achitti aarsaa iddootti isaan dhiyeessan akkasuma immoo waan isaan aarsaa dhiyeessuutii qaban aarsaa isaanii immoo akkamitti dhiyeessuu akka qaban, akkamitti of eeggachuutii akka qaban, erga kana taasisanii immoo maal diiguutii akka qaban, waaqayyoolii biyya sana diiguutii akka qaban, waaqayyoolii biyya sana dhaqanitti galan irraa omaa ilaaluu akka hin qabne, waa'ee isaanii wajjiniin haala waaqeffannaa isaanii wajjiniin wal fakkaataa akka hin taane akka isaaniitti akka waaqeffanne waaqayyo saba isaa kana iddoo kanatti barsiisaa. Maal akka aarsaa dhiyeessuu qaban, iddoo kamitti immoo aarsaa akka dhiyeessan, bakki aarsaas immoo bakka murtaa'aa bakka dhaabbataa akka ta'e boqonnaa kana keessatti in agarra. Akkasitti waaqayyo akka isaan barsiise jechuudha. Maqaa waaqayyo kana eebbifame haa ta'u. Amma guutummaa boqonnaa kana seera keessa deebii boqonnaa 12 kana guutummaa isaa dhaggeeffadhaatoo gaafinas keessaa ba'ee jalqabaa qabee hanga dhumaatti gatii ta'eefiniin erga dhaggeeffatanii warrattanii gaafinani achi feesbuukii irra isinii kaa'u, isin immoo deebii keessan koomentii jalatti deebisaayii feesbuukii irratti sheer isinii godhaa. Eebbifamaayii jajjabaadha obboloota kiyyaa. Dubbii sagalee waaqayyoo dubbisuutti jabaadha. Namni dubbii sagalee waaqayyoo hin beekne homaa arguutii hin danda'u. Amaa fi gaarii adda baafatee beekuutii hin danda'u. Garuu warra beekan caala beeka itti fakkaata. Namni dubbii sagalee waaqayyoo hin beekne warra beekan caala beeka ofitti fakkaata. Garuu miti hin beeku. Jaamaadha namni dubbii sagalee waaqayyoo hin beekne. Obboloota keenya nuti bara gaarii keessa jirra. Wantoota tokko tokko laallee barri keenya hamaadha. Maali barra akkanaa jennee ofis komannee waaqayyoos komanna malee waaqayyo bara gaarii nuu kenne. Abbootiin keenya akaakayyuuwwan keenya warri darban dubbii sagalee waaqayyoo osuma dubbifachuudhaaf fedhii qabanii waan irraa dubbifatan iyyuu hin qaban. Barumsis immoo isaan dhibuurraan kan ka'e dubbifachuu dadhabuurraa kan ka'e yoo namni isaanii dubbise malee ofii isaaniitti dubbifachuutti hin danda'an. Nuun garuu waaqayyo kinoo akka kanatti baroota gaggaarii wantoota gaggaarii bara keenya keessa nu tolchee teekinooloojii gaggaarii nu tolchee waaqayyo dubbii sagalee waaqayyoo harka keenya keessa jira dubbifachuutti dandeenya. Yoo nu dhibe waaqayyoon akka kadhannu, yoo nuuf galuu dide waaqayyoon kadhannee akka nuuf galu waan hundumaa waaqayyo ooppenii nuuf godhe waaqayyo ofitti nu dhiyeesse. Osoo waaqayyo hamma kana haala nuu mijeessee karaa banee fuula keenya dura jiru waan itti gaafa rakkanne gaafa isa waaqayyo irratti nu barbaade gaafa hanqanne waan qabateeffannu hin qabnu. Wanti nuti qabateeffannu tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf itti wanti sin dadhabsiisu jira yoo ta'e, wanti sin sanafsiisu jira yoo ta'e, hafuura hamaa isa goyyomsuu bare isa yeroo haddaamii fi waan irraa qabee ijoollee waaqayyo goyyomse mana waaqayyo keessa gadi baasuu bareetu yoo nu mormeen ala homaayyuu rakkoo tokko hin qabnu siniin jedha. Eebbifamaay itti seenaatii dhaggeeffadhaa. Seera keessa deebii boqonnaa 12 kana dhaggeeffadhaati. Gaaffinani feesbuukii irra siniif kaa'u dubbisaatii deebisaa si fayyada. Eebbifamaa nagaadhaan. Isin biyya waaqayyo gooftaan inni kan abboota keessanii guutummaa bara lafa irra jiraattan hundumaatti qabeenya keessan akka godhattaniif isiniif kenne sanatti hin galtu. Isin biyyicha keessattis of eeggannaadhaan hojjechuun immoo kan isiniif ta'u. Seerrannii fi wanti qajeelaan kanatti aanee isa jirudha. Sabni isin lafa gadhiiftanii tulluu dhedheeraa irratti, gaara irratti, muka baala qabu hundumaa jalatti waaqayyolii isaaniif iddoo isaanitti sagada turan hundumaa raawwadhaa balleessaa. Iddoo aarsaa isaanii diigaa. Utuboota dhagaa qulqullaa'ootti ilaalaman sanas caccabsaa. Mukeetii qiqqirixamanii bifa hasheeraa waaqayyitti tolfamtuutiin dhaabbamanis ibiddaan gubaa. Bifa waaqayyolii tolfamoo isaaniis kukkutaa. Maqaa isaaniis iddoo sana irraa balleessaa. Isin garuu akka isaanitti waaqayyo gooftaa keessaniif in sagadinaa. Lafa waaqayyo gooftaan keessan maqaa isaa itti waamsisuudhaaf iddoo buufata isaas godhachuudhaaf gosa keessan hundumaa keessaa fo'atu barbaaddadhaa.
achis dhaqaa. Achitti qalma gubamuuf aarsaa keessan 10 keessaa tokko keessan kennaa. Addaan kennitan aarsaa wareega keessan kennaa fedha keessaniin kennitan. Saawwaa keessaa bushaayee keessaas hangafa kan dhalatu dhiyeessaa. Achitti fuula Waaqayyo Gooftaa keessanii duratti nyaadhaa. Waanuma isin hojjettan hundumaanis Waaqayyo Gooftaan keessan waan isin eebbiseef isin gammadaa. Maatiin keessanis haa gammadan. Isin akka nuyi har'a adduma haddaan wanta nutti tole hojjennu kana hin godhinaa. Isin hamma illee iddoo boqonnaa fi dhaala isa Waaqayyo Gooftaan keessan isiniif kennu sana bira hin geenye. Garuu laga Yordaanosiin hin ceetu. Biyya Waaqayyo Gooftaan keessan akka dhaaltaniif isiniif kennuu keessas hin jiraattu. Isin nagaatti akka jiraattaniif inni diinota naannoo keessan jiran hundumaa irraa akka boqottan hin godha. Yommus isin wanta ani isin habboomu hundumaa qalma keessan isa gubamu aarsaa keessan 10 keessaa tokko kennaa. Addaan kennitan wareega keessan isa Waaqayyoof wareegdan hundumaas iddoo isa Waaqayyo Gooftaan keessan maqaan isaa akka itti waamamuuf fo'atu sanatti in dhiyeessitu. Achitti isin ilmaan keessan, intaloonni keessan, hojjettoonni keessan, warri dhiiraa, warri dubartiis, akkasuma leewwonni warri keellaa mandaroota keessanii keessa jiran, warri isin wajjin irmaata yookiis dhaala hin qabne fuula Waaqayyo Gooftaa keessanii duratti haa gammadan. Egaa qalma kee isa gubamu sana iddoodhuma argitetti akka hin dhiyeessineef of eeggadhu. Iddoo Waaqayyo gosa kee keessaa fo'atu tokkotti aarsaa kee dhiyeessi. Achitti wanta ani si abboome hundumaa godhi. Garuu yeroodhuma garaan kee dharra'u hundumaa keellaa mandaroota kee keessatti akkuma heebba Waaqayyo Gooftaan kee siif kennetti horii kee keessaa qalii foon nyaadhu. Isas immoo akkuma nama foon kuruphee fi foon borofaa nyaatutti inni qullahaa ta'e fi inni qullahaa hin ta'in haa nyaatu. Dhiiga isaa garuu akkuma bishaanii lafatti gadi naqi malee hin nyaatin. Midhaan kee keessaa, cuunfaa wayinii kee keessaa, dhadhaa hejersaa kee keessaa, harka kurnaffaa isa baaftu saawwan kee keessaa, bushaayee kee keessaas isa hangafaa dhalatu yookiis wareega isa wareegde aarsaa fedha keen dhiyeessitu kennaa addaa isa dhiyeessitu garuu keellaa mandara kee keessatti hin nyaatin. Iddoo Waaqayyo Gooftaan kee fo'atu sanatti fuula Waaqayyo Gooftaa kee duratti isa nyaadhu. Ati ilma kee, intala kee, hojjetaa kee, hojjettuu kee, nama Leewwii mandara kee keessa jiru wajjin nyaadhu. Waan hojjettu hundumaattis fuula Waaqayyo Gooftaa kee duratti gammadi. Biyya kee keessa amma jiraattutti warra Leewwotaa akka hin ganne of eeggadhu. Erga Waaqayyo Gooftaan kee akkuma si abdachiisetti daarii biyya keetii siif bal'isee immoo garaan kee foon nyaachuu yommuu dharra'u ati amma foon nyaachuu nan barbaada in jetta. Akkuma garaan kee dharra'ettis foon in nyaatta. Iddoon Waaqayyo akka maqaan isaa itti waamamuuf fo'atu si irraa yoo fagaate immoo kanaan dura akkuman si abboome saawwan kee fi bushaayee kee warra Waaqayyo siif kenne keessaa akkuma qaladhu tokkuma qaladhu. Keellaa mandara kee keessatti amma garaan kee barbaade nyaadhu. Isas akkuma foon kuruphee fi foon borofaa nyaatamutti nyaadhu. Inni qullahaa ta'ee fi inni qullahaa hin ta'in haa nyaatu. Ati garuu dhiiga akka hin nyaanne hubadhu. Dhiigni lubbuu waan ta'eef lubbuu foonii wajjin hin nyaatin.
lubbuu foon wajjin hin nyaatin. Dhiiga akkuma bishaanitti lafatti gadi naqi malee hin nyaatin. Ati ija Waaqayyo duratti wanta qajeelaa yeroo hojjettu si booddeedhaanis ijoollee keetiif gaarii akka ta'uuf isa hin nyaatin. Wanta qullahaa isa qabdu sanaaf aarsaa wareegde sana duwwaa fudhadhuutii gara iddoo isa Waaqayyo fo'atu sana dhaqi. Aarsaa qalma gubamu immoo foon isaa fi dhiiga isaa iddoo aarsaa isa kan Waaqayyo gooftaa keetii irratti dhiyeessi. Dhiigni aarsaa keetii iddoo aarsaa isa kan Waaqayyo gooftaa keetii irratti haa dhangalaafamu. Foon isaa garuu ati nyaadhu. Ammas ati ija Waaqayyo gooftaa keetii duratti waan gaarii fi waan qajeelaa yeroo hojjettu si booddeedhaanis ijoollee keetiif bara baraan gaarii akka ta'uuf dubbiin amma si abboomu kana hundumaa of eeggadhuutii dhaggeeffadhu. Waaqayyo gooftaan kee iddoo ati qabachuuf dhaqxu irraa saba warra achi jiran fuula kee dura raawwatee in balleessa. Ati immoo biyya isaanii isaan irraa fudhattee keessa hin jiraatta. Erga isaan fuula kee duraa balleeffamanii booddee garuu anis akkuma isaanii akkan godhuuf sabni kun attamitti waaqayyolii isaaniif hojjechaa turan jettee waa'ee waaqayyolii isaanii iyyafattee kiyyootti akka hin galleef of eeggadhu. Isaan waanuma ciggaasisaa Waaqayyo jibbu waaqayyolii isaaniif godhanii ilmaan isaanii fi intaloota isaanii iyyuu ibidda keessa buusanii waaqayyolii isaaniif gabbaraniiru. Ati garuu Waaqayyo gooftaa keef akkasin godhin. Waanuma ani si abboomeef of eeggadhuutii godhi malee isa irratti hin dabalin, isa irraas hin hir'isiin. Ameen.